fakkeenya guddaa dubartootaaf kan taate siin jedhu namoonni baay'een maaliin fakkeenya taate? Yaadee wanta godhu miti. Keessattuu fargotti jaartiin dadhabdee jedhanii. Amma baajata baaftee waggaa kana horii manaatiin nama manaan gargaarattee waan itti yaaddu miti. Gargaarsi barbaadamnaan achumarta. Yoon birrii 50 qabaatte gaaftiin 50 mayyoo firqaa baasee kennu jira. Baay'ee namatti tola. Akkamittiin gara daldala baay'ee jira reestooraantii maa filatteeti mana nyaataa? Nyaata na waamu ani garuu taa'ee maaltu kana sirriisaa maaltu kana hojjeta gaariin taa'ee yaadda. Attam jirtu dhaggeeffattootaaf daawwattoota Caffee Show. Caffee Show'n torban kanaa kunoo amma eegaleera. Iddoo nuti itti argamnu mana nyaataa Kakuu Maammeeti. Kakuu Maammee immoo kunoo na duukaa teesseerti. Bakka nagaan dhufte. Akkamii? Haadha qabeenyaa Kakuu Maammee duukaa jirra. Fakkeenya guddaa dubartootaaf kan taate siin jedhu namoonni baay'een maaliin fakkeenya taate? Hojii daldalaa keessa galteerta, hojii reestooraantii qabatteerta. Hojii kanatti baay'ee milkoomte. Garuu irra caalaa kan namoonni ittiin iddoo baay'eetti maqaa keedhaan tole bultummaadhaan. Isheen haadha nama hundumaati siin jedhu, inni kaan isheen aaddeedha, inni kaan isheen haadhaadha. Iddoo baay'eetti argamti lafa rakkoon jirutti iseet argamadha, lafa gaddi jirutti hamma salganni ba'utti isheedha siin jedhu baay'een nagee waa'ee kee namni baay'ee si jaallata. Tole bultummaa kana akkamiin eegalte? Waan ijoollummaa jireenya kee keessa turedha moo waan dhiyoo jalqabeedha? Egaa ijoollummaadhaan yaa harmee koo fabbee koo biyya naannaan itti guddadhe waan akkasiituun baay'ata. Isarraan ka'een kan baree fakkaata. Ani illee hin beeku namumarraan dhagaa malee. Ani illee hin beeku ijoolleen naannoo kootii immoo dheengaddanatti man baay'atanii wal ga'anii badhaasa warqee kana naa fidanii. Gatii nurraa qabdaa gatii dadhabbii keetii fayyaa ta'e isin jechuu barbaanna jedhanii torban darbee fidanii nama dhaasanii asitti namoota feeranii laaqana guddaa qopheessanii ijoollee naannoo ani wajjin dhaladhee guddadhe magaalaa jechuudha. Badhaasa kana naa kennanii carraa kanaan isaanii illee galateeffachuun barbaada. Egaan ani hin beeku badhaanaan galu waan isaa kuni itti yaadee wanta godhu miti. Keessattuu fargotti jaartiin dadhabdee jedhanii. Si'a baay'ee keessumatti of arga malee saganteeffadhee kanan godhaa gaariin godhaa akkasittiin kana godha iddoo akkasitti akkasii godhee sagantaadhaan deemu garuu deemee jireenyuma kana keessatti of arga. Jireenyuma keessa jechuudha kun? Natti fakkaata. Amma baajata baaftee waggaa kana horii manaatiin nama manaan gargaarattee waan itti yaaddu miti. Gargaarsi barbaadamnaan achumarta. Hamma naa danda'ametti achuma jira. Amma waaqayyo na gargaaretti. Ammallee tarii saantimaanis homaan jedhu namni bukkee dhaabachuu nan danda'a. Dur maaliin godha seete? Yoo amma namni du'e an saantiman qabu sababiin ta'ee fi yeroon baradhufaa jechuudha. Horii ijoollee harkaa funaanee yookiin reeffa geggeessuu yoo ta'e yookiin immoo nyaata hojjetanii geessuu yoo ta'e warra saantima qabu kaariyoota baay'een qaba. Namoota itti sissiqadhu baay'eetu jira. Isaan harkaas funaanee nyaatichatti humna koo dabalee birrichatti humna koo dabalee ofii kootii isaaniif hin mijatu sababii ta'ee fi ofii kootii qopheessinee iddoo tokko faadhannaa jechuudha. Yeroon horii hin qabne. Amma garuu waaqayyo galatu humna ittiin nama gaafadhus qaba. Egaa yoo hamma naa danda'ametti waan gargaaru natti fakkaatu gargaara. Baay'ee namatti tola. Gadda lafa Oromoo Bible Society yeroo achitti walgahii xiqqoo qopheessanii turanii anis irratti argameen ture. Achis jirta. Qorii fuutee, cuukkoo fuutee, daabboo fuutee, buna shaayii fuutee iddoo sana jirta nyaadheeraan iyyuu.
So lafa waldaas lafa nama dhuunfaan rakkatees akka namni communitytti rakkatees dhageessee naan achumarta jechuudha. Achuma jira. Waaw. Achi dhimma takka hin danda'u maaliif egaa inni waldaa ilaallatu inni Oromoo Soosaayitii kunillee carraadha. Baay'ee carraa guddaadha na. Carraa manittii waaqayyoon tajaajiluu danda'u argachuu kootiif iyyuu baay'een gammada. Hamma naa danda'ametti isaanis yeroo waan tokko tokko qaban namoonni dhufanii naan mari'atu. Sababni koo danda'u akkas goonan jedha. Sababni koo gararraa ta'es immoo falatti fallaa. Kanaaf iyyuu duukaa jira jechuudha. Attamii gammachuunsaa yeroo gootee galtu? Baay'ee gammada. Waaw. Baay'ee si raffisa bakka. Riba nagaa raftaa hin gammaddaa sitti tolaa. Wanti si cinqee riba si dhowwatu hin jiru. Qabaadhee miti hin baay'inaan. Garuu isan qabu kanaa qooduun jaalladha. Yoon birrii 50 qabaadhee gaaftiin 50tti mayyoo firqaa baasee kennu jira. Amma harka duwwaa taatutti. Amma harka duwwaa taatutti. Garuu anaaf baay'ee gammachuu naa kenna. Kara gara biraa kara ni yaadanii immoo gaddasii galee waaqayyo wajjin waan wal barsiisni qaba. Baay'ee dangaa darbeetanii humna koo gararraa waaqudha. Yeroo dangaa cabsee humna koo gararraa waan itti dhufus jira. Yeroo lafa humni koo dhaquu hin dandeenye, lafa naasaachuu hin dandeenye, lafa dhaquu hin dandeenye, yeroo waaqayyo darbee naa haasa'us jira. Akka kanattiin gatii walii kaffalaa deemu waaqayyo wajjin. Wanta hin danda'u miti. Mana kana banuun akka kanattiin humna koo hin turre. Waaqayyotu hojjete. Ameen. Waaqayyotu keessa dhufee haala kana mijeesse malee gaafa mana kana furadhe birrii 50 akkaawuntii fooluu hin jiru. Mana guddaa hammana ga'u kana. Waaw. Garuu baay'ee utuun mana kana hin argatin dura mana kootti giruppii tokko jira. Riyoo tokko wajjin ji'a lamaaf kadhannee turre. Ganna ji'a lama guutuu kadhanne. Soomaaf kadhatamu? Soomaaf kadhataan sa'aatii 8 sa'aatii booddee hamma halkan sa'aatii 2-3tti baay'ee kadhachaa turre. Kadhannaa sana keessa waaqayyoon itti himee ture. Garuu horii qabu waan saanaa hangalu godhama. Garuu utuun hin beekin si waamanii jedhee natti dubbate waaqayyo utuun hin beekin na waamanii mana kana si ilaannanii sababiin dursee waaqayyo irraa dhaga'eef ani sodaan. Namoonni naannaa koo jiran garuu baay'ee sodaatan. Baay'ee na'anii baay'ee sodaatanii akkamittiin taa'anii dhufanii manicha ilaalanii kan akkamittiin dandeessedhanii baay'ee egaa namni ati waan dhageessee waan kaayyoo ittiin deemtu beektati. Lafa dhageessee eenyurraa kan dhagee beekaa maal akka ta'e ani beeka. Ani soraadhu. Namoonni na bukkee jiran garuu baay'ee sodaatanii baay'ee yaadda'u turanii akkuma jedhe waaqayyoon godhee namoota lama namootuma biyya kootii namoota lama kaartaa mana isaanii naa qabsiisanii birrii liqeeffatanii. Waaw. Namoota gurguddaa lama carraa kanaan maqaa isaanii dhahullee hin danda'u garuu nan galateeffadha. Namni tokko gara Buraayyuu jira, namni tokko immoo gara Qaallittii kana jira. Namni keenya amma kanatti wal gargaaraa jechuudha. Amma kaartaa manaa walii kennee hojii keessa wal galchuutti. Kaartaa mana isaanii mana jireenyaa isaanii. Mana ofii isaaniitii keessa jiraatan. Mana ofii keessa jiraatan qabsiisanii wanti baay'ee si yaaddessu manni kun ona ture. Maal yaadan akka isaan hojjettee nu deebisteedhaan iyyuu siin gala. Garuu waan tokko iyyuu nan dinne namootuma naannaa koo wajjin dhalatee guddadheedha. Buraayyuu jiraata namni tokko. Eebbaa Dheeressaa jedhama. Namni tokko immoo Dooktar Jireenyaa jedhama. Carraa kanaan maatii kanas illee baay'ee galateeffachuun barbaada. Jaroota kanatu kaartaa isaanii qabsiisanii birrii naa liqeeffatanii birriin qabuun ture. Mana anis qabsiisadhee liqeeffachuuf immoo mana hin qabuun ture. Haala kanaan hojii kana eegalee jechuudha. Obboloonni keenya kun lamaan dhugaa dubbachuuf galata guddaa qabu. Waan jajjabeeffamuu qabuudha. Isa caalaa garuu namoonni hamma kana si amananii sirratti kan isaan investii godhan jireenya kee kaleessaa, jireenya kee dheengaddaa ilaalanii jechuudha. Amma warri kottu hojjedhu siin jeenis isaanis gatii guddaa qabu. Warri kun immoo sii ka'anii lakkii nusi qabeenya keenya sii qabsiifna.
maammeen hojii keessa galuu dandeessi irra jira warri jedhanis callumadhanii miti kaa otuu si beekanii sitti amananii riskii amma kana ga'u fudhatan waan ta'eef namni keenya kanatti wal gargaaruunsaa baay'ee waan jajjabeeffamudha. Harki taraa wal liqaa'edha Oromoon. Atasii namoota baay'ee irratti investii goota asii ammas nama sii kenna Waaqayyo. Baay'ee namatti tola. Waa'ee mana kanaa itti deebinaa na of kalcharreefuun dhufee argee baay'ee mana guddaa baay'ee mana bareedaa baay'een sii gammadeen dhugaa dubbachuudhaa fi bal'inaan itti deebinee haasofne ijoollee warri badhaasii kennanii gargaarsa isaan gargaarteedha moo gargaarsumatti nama gargaartu kanatti isaan dinqee waan akkasiisii qopheessan. Ani beeku ture indadduma sanbattoo amasa darbeedha. Deemanii si barbaannaa jedhanii sabooddee gaafan takka turu namootuma naannaa kootiitu mana kana dhufaa maanni jedheenyaan sagantaa ijoollee ayiraatii jedhan maanni sagantaan ijoollee akkamittiin dhibuu sagantaa ani hin beekne ta'an jedheen. Anuun beekuudhaan jettee mucaan seenatti himte waan saannaa galuu didee sabooddee gaafan takka turu kottuu nama dubbisedhanii VIP isa guddaa keessatti gaafan dhufu namoonni mana guutanii jiru na'een dhufee lixee sabooddee ka'anii haasaa tokko godhanii yeroo baay'ee maal akkas gooti kana gooti sana gooti yeroo namni du'u yeroo maal ta'u jedhanii haasaa akkasii akkuma walii galaatti godhanii bakka kanaafiyyuu namni jiraattee fayyaatee waliin hin jennu amala akkasii amalaan uffannee hin beeknu isheedhaan immoo fayyaatee jechuun ni barbaanna jedhanii maa badhaasa warqee kana naa kennanii abbaa warraa gogaa beeksisanii kanan beekaa jechuudha. Baay'ee namatti tola dhugaa kunis waan jajjabaachuun irra ruudha. Yeroo baay'ee gaafa namni du'u boonyaa gaarummaa isaa baay'ee achitti dhageenya abbaan sun garuu hin dhaga'u. Garuu ati ofuma kootiyyuu hin beeku hojii kana keessumatti of argatte namni immoo ilaalaa jira argaa jira ittiin tajaajilamaa jira gammadaa jira waan ta'eef namoonni akkasii immoo dhufanii nama waan gaarii hojjetaa jiruuni galatoome hojii gaarii hojjetaa jirta jabaadhu namaan jechuun baay'ee namatti tola. Minisootaatti si qophaa'ee ture wanta akkasii. Maariyo warri Minisootaas baay'ee na simatanii simannaa guddaa naa godhanii isaanis. Baay'ee isaanis sagantaa adda ta'e immoo qofaatti qopheessanii isaanis hojii akkasii jedhanii baay'ee simannaa guddaa naa godhanii naa qopheessanii. Namoota bira geeraachuu tajaajilli kee. Fakkaata. Waaqayyo fakkaatu. Abbaan manaan kee attamii yeroo amma kana arjoomtu yeroo kee amma kana yeroo investii gootu namoota irratti ittiin ulfaatu innis gammadaadhuma akkuma keetii innis. Waaw namatti tola baay'ee. Egaa waa'ee mana nyaataa kee haasofna. Manni nyaataa kun baay'ee mana guddaadha. Kan aadaa kophaatti jira. Kan kaanii kophaatti jira. Baay'ee bal'aadha manichi. Hojjetoota 72 qabda. Waaw namoota 72 hojii uumteetta jechuudha. Durii isaa ol qabda turte. 200 turanii. Yeroo koovidii mana isa tokko dhaabne achumarraan. Cidii garaagaraas hin geggeeffamu asitti. Cidii gurguddaa geggeeffama. Waan akka wedding shower kana waan akka birthday kana waan amma mana lixaan amma sagantaa guddaan jiru. Argeera yeroo namoonni lixaan. Sagantaa guddaa geggeeffama. Dursanii buukii godhatu. Buukii godhatu. Kaffalanii buukii godhatu. Sabooddee nyaata babbareedaa qabna. Baay'ee hojjenna sagantaa. So namni barbaadu amma bilbilanii buukii godhachuu danda'u jechuudha. VIPs qabdu. VIP. Sadii qabdu. Iddoo sadii. Isa kanas buukii godhaa namni. Buukii. Nyaati ispeeshaalii mana kanaa maali? Hundumatu ispeeshaalii. Ancootee. Ancootee moo faaya ukkaamsaa akkasiin jedhu barbaadda reegaa. Waanuma akkasiiti. Ukkaamsaa nyaadheera. Isa duraatti nyaadheera. Mana isa duraa beeka. Mana isa duraatti ancootee nyaadheera. Ukkaamsaa nyaadheera. Lamaanuu baay'ee bareedu. Isaanuma lamaan nyaadhee.
Asitti immoo gaan hin dhabne asitti immoo gaan hidhanne ilaalla. Cororsaan jira. Okay. Namoonni dhufanii kana enjoy gochuu danda'u jechuudha. Ameerikaan attam ture Ameerikaatti deemtee Osfaanaatti Oromoon waggaatti saakerii taphata isteetii garaagaraa ta'a. Sadiis irratti hirmattee turte. Akkamiin hirmattes? Si affeeramoo situ attam ture? Gaarii garuu asuma Isa nutti haasa'e Sasa wajjin barbaadu. Sasa gaafa yaadannoo na dhukkuba. Yaadachuun barbaaddu. Ameerikaatti dhaqanii hojii hojjechuu. Maaltu adda godha wasa siif achi? Maali isaa ol arga. Maal akkamatti baay'ee ol caala. Asii hojjetootu mata hojjeta waan hundumaa. Hojjeta. Asii ganama yoo dhuftee biiroo kee galtee yoo suusii gara kichinii kana qabaaf itti deddeebi'a malee anatu kichinii lixin ba'uu nan danda'a. Achi garuu ofii baataa ofii kukii gootaa. Hundumaa ofii isaatii ofii keetii hojjette. Humni namaa mi'aa waan ta'eef hundumaa ofii hojjette moo? Kanaaf waan ati warra achi tureef gaariidha. Anaaf gadheedha. Ameerikaatu gadheedha tun ta'ini intin siistemiin hojii sanaa natti ulfaata. Hundumaa ofii keetii goote. Kan bitu si ture, kan nyaata qopheessu ture, kan gurguru si ture. Kan waan hundumaa hojjetu waaqayyoon daa'im nama naa kenne namni fira baay'eetu jira ijoollee baay'een yoo tokko Minnesootaa fa'ii fakkeenyaaf dhufanii DC'tti na gargaaraa turan malee utuu jarri kun dhufanii na gargaarre maaliin danda'an ture. Baay'ee ulfaataadha. Namooti DC keessa jiranis baay'ee mana isaanii dhiisanii hojii boqonnaa ba'anii namoota baay'een na gargaaraa ture. Namoota kanallee baay'een galateeffadha asii galee warruma akka ayyamu mallee argachuuf baay'ee na wajjin namooti dadhaban akkamitti qocoobaa kana namoota akkasii jira namoota ajaa'iba akka dhimma isaaniitti namoota hojjetan gaashee dastaa tasammaa fa'aa bakka namoota kana warra akkasii maatii isaaniitii wajjin baay'ee dadhuuqaa gatii guddaa kaffalan si galee waan sanallee hojjechuu fi baay'ee dadhaban ana caalaa isaantu dadhaba. Ofiis nan dadhabee namas nan dadhabsiisee DC Minnesootaa dhaabanii warra akka jaallee fa'aa warra akka adaadoo fa'aa achii ba'anii dhufanii hojii anaaf jedhanii dhufanii kushiinaa galanii gaafa deeman kushiinaa keessaa ba'anii eerpoortii dhaqan hamma kana namni na duukaa dadhabee jaroota kanas waaqayyo gatii isaanii deebisuu kan deebisuu danda'u baay'ee ulfaata. Amma natti ture baran. Jireenyi dhuguma dubbachuu fi nama as jiraatee beekuu fi jireenyi nu bira Ameerikaa jiru baay'ee ulfaataadha. Namni guyyaa guutuu sa'aatii 8 yeroo dhaqu sa'aatii 8 hojiitti dabarsa. Bireekii sa'aatii 2 namaa kennamurraa kan hafe. Isa galuu kuukii godhaa mana qulleessaa ijoollee guddisuu bama nafaati mana jireenya isaanii kanuma jechuudha. Jireenya salphaa miti. Isa asii hojjetanii mana keessaa nama hojjetee tokko konkolaataa miicee tokko kellaa banee ol lama gashu miti. Namni baay'ee dadhabee jiraata. Jireenya sana amma tokko dhandhamtee itti jira. Ana ammattiin argettiyyuu gaddee fi ijoollee keenya baay'ee na gaddisiisumma si'a baay'ee Minisootaadhaa mana baay'ee naqaa. Ani taa'ee maaliin yaaddaa qodaa kana maaltu ka'ee sassaabaan jedha. Nyaata san dura nyaata na waamu ani garuu taa'ee maaltu kana sirreessaa maaltu kana hojjeta gaadhiin taa'ee yaaddaa. Asitti barreessii galee maal nama nu gargaarutu baay'eedha sirrii. Suni gaachi namni mana isaatti waame suni nyaata sana hundumaa ofii isaatti qopheessee Isatu si gaddisiisa miti. ati nyaattee sokkitaa qodaa sana hundumaa deebi'ee ofii isaatii miiccaa. Isa biratti ijoollee guddisuun jira borga nama barii ka'ee hojii dhaqaa. Nyaaticha iyyuu immoo hojii oolanii dhufanii galanii immoo seedhanii amma sana kuukii godhanii dadhabbii amma sana qabaa jechuudha. Baay'een gaddee galee baay'ee nama gaddisiisa. Ani ergiin Ameerikaadhaa dhufee
durillee kana naa ergaa hin jedhe ijoolleen waatti machuullee nan qaana. Maaliif akka isaanitti dadhabanii jiranii horii sana argatanii argitu ka baay'ee nama gaddisiisu. Baay'ee cimoodha bakka. Namni asitti cimoodha fiin jennaa namni akka isaanii hin jiru garuu dhugaa. Hamma sana ka'anii ani lafan keessa ciisullee ka'ee qulqulleeffachuullee badaa naan mijatu. Isaan garuu amma sana qulleessanii ijoollee geggeessanii mana barumsaatti maal jedhanii waan hundumtu baay'ee garmalee hojii hojjetu. Baay'ee ulfaataadha. Baay'ee ulfaataadha garuu asii immoo horii isaan erganitti immoo qoosama asii galee. Dhiiguma tufanii ergu maali? Dhiiga tufanii ergu asii immoo akka namni mukarraa ciree erguutti ilaalama maatii asii biratti yookaan immoo na gargaaruu didee jedhanii komii guddaa komatu. Maatii irra darbee hiriyoonni iyyuu deemee nagatee waama namni sun itti tolee birriin harka guutee jireenyi ta'ee fi jirutti jira yaadaa yeroo warreessi garuu yoo cidhatte malee kunsii galuu hin danda'u. Ani ammachiisan dhufe akkuma nama waa'ee gooftaa Yesuus bakka haasaa deemu akka kana maali gaa dhiisaa jedhan yoo naa dawaluu dide abaluu dhiisaa maali gaa beektanii isin baay'ee rakkatu isaanii hojii isaanii jireenya isaanii baay'ee ulfaata akka nu as teenyee ilaalaa turre gutiin jedha dhugumansi kaleessallee iddoo tokkotti baay'ee naasaa ture bakka maaliif ijoolleen warri tasitti ijoollummaatti hin beekamma halkan sa'atii torba hojii dhangala'ee rafaa jedhu halkan ilkee namni rafee halkan hojjetu guyyaa hojjetu amma sana iyyuu ta'anii maatii masii gargaaruu fi baay'ee immoo akka waan isaan akkasitti dadhabanitti miti kan ilaalan. Yaa nama keetti yaadu. Akkuma cal jedhanii doolaariin kun argamutti egaa yoo dhattee ilaalte duwwaa asii jala waan isaa. Achi teessee hojjettoota kee asii dhiifama gaafatteedhaan. Akka waan yakka wayii gootee adabarra guyyaa tokko sa'aatii isaan bakka rafuu dhiiseen sa'aatii laanchii isaanii eegatanii al tokko dawwalee laa hojiirra kaa'atii hundumti keessan dhiifama naa godhaa hin jedheen maal si goone naan jedhan bakka asin hojjettoota hundumaa walitti waamtee nama natti gaddeetu sin keessa jira laata guyyaa sana gaa baay'een boo'eesii galee kaaskoo dhaqee qodaa bitee makiinaatti guureen makiinaa kiraayiidha makiinaadha mana bira dhaqee fooqii lammaffaa irratti immoo laftiin istoorii godhu. Fooqii sana hundumaa ol guurte. Ol hin guure. Mi'a makiinaa tokko waaqayyo sitti argisiisu. Bakka ana dhugu harki koo kun lamaan natti hin jiru ture. Natti buqqa'e bakka kun lamaan isa guure. Achi lafa makiinaatti anatu guure. Paarkingiitti. Achi immoo mana immoo lafa makiinaatti illee waan jedhu gaarii fayyina eeguu geggeesse. Manaatti garuu fooqii sana irratti ofii kootii nama baase. Bakka baay'een gaafa sanan godhe. Akka waan cubbuu hojjettee. Waan nama sanatti gaddee jira. Si adabaa waaqayyo jirutti. Adaba wayii immoo maal na barsiisuu fi waaqayyo hin jedhe bakka. Waaw. Na baay'een gaddee nan kakadde bakka. Mata maaliif wanta barbaade mootiin biyya sanaa nan waaminu jedhaa. Baay'inanii fuudhaa kan jirtu jechuudha. Tu baay'ee mana kootti waama tokko baazaarii wayii qopheessee na waamee gumna dhugaa. Waaw. Dhugumansi. Baay'ee si jilchee jechuudha wantichi. Hojiitu jira nama hojjetee hin argataa waan barbaadu godhachuu hin danda'a jechuudha malee hojiin ulfaataa Ameerikaatti. Baay'ee ulfaata. Hojiin ulfaataa. Rakkoon as jiru as immoo hojiitu hin jiru. Itiksiin nama hojii namni baay'een hojiidhaaf qabus baay'ee gadi bu'aadha fooyya'uu qaba biyya kana keessatti. Egaa riilii dhattee arguun kee baay'ee namatti tola. Reestooraantis bantee deebitee cuftee. Yaadamu akka kootti wanti yaadamu. Kanaafuu borii. Naallee ta'e malee hojii akka kanaatiin dhaqanii achi hojjechuu. Maamiltuun boori reestooraantii dhuftee banti Ameerikaatti inni hin eenyu kaa. Anaan eegina maal maftee biyyi koo inni no asitti baay'ee gaariidha asitti hojjenna waaqayyo filatu hin hojjennasi nagaas qabna yeroo boqonnaas qabna sa'aatii amma laanchiin raawwateera mana bukkeedha ka sa'aatii booddee kanaa yoo gabaadhattee yoo waan adda addaa deemte tayyuu makiinaa kee keessa teessee
dhaabattee feesistaa maal jetta. Mana teessee manatti fichisiista. Amma immoo baay'ee yoo fooyya'eera. Mi'a barbaaddu ergitee mi'a barbaadu sii fidu hojjetoota kunoo namoota 4tu jira kan qodaa ol guuranii isaan gadi bu'anii ol guuranii deebi'u. Nagaa maanteessa nagaa qaba. Asis garuu rakkoon hin jiru miti. Rakkichi garuu inni achi immoo adda ta'e jechuudha malee asis wanti baay'een rakkina hin qabaata. Badaa wal qixxaataa miti. Garuu rakkinni inni asiif inni achi immoo humni namaa rakkasa waan ta'eef nama hojjechiifachuu dandeessa. Horii salphaadhaan nama hojjechiisuu dandeessa. Amma reestooraantii akkasii tokkuma qabdamoo iddoo biraatii jira? Kana malee iddoo sadii jira. Kana malee sadii jira. Kun arfaffaa jechuudha. Isa kana garuu inni guddaan gabaa gaarii kan qabus kana. Keessumaa baay'ee simachuu kan danda'u hojiin adda biraanis immoo asuma irratti tireeningii adda addaa jira sana. Isa kanatu guddaadha. Baay'ee hojiin isaas isa kanatu jira. Amma kun ati dubartii taate akka ittiin namoota 72 amma hojii uumteerta. Isa dabartee hojii tola bultummaa gaarii hojjetaa jirta. Namoota akka keetiin maal jetta sabni keenya dhiirris dubartiinis dargaggeessi kun dargaggeettiin namni baay'een hojii dhabee taa'aara waan ta'eef gorsa maalii qabdaaf? Maal egaa ani wanti ani xinnoo ishee daffaariidha. Waan soraadha. Maal jechuun barbaadeenii amma mana keenyaa qabsiisiiti birriinaa liqeeffadhu jechuun baay'ee difratii guddaadha. Maaliif ganaa waan bukoo ganaa qodaa bibbittee mana kana ijaareen mana kana keessatti hojjedhee birrii sii kaffala jedhee mana keessi gurgursiiseera bakka. Seegalee isaanumti iyyuu akkamittiin akka isaan naa amananii naa kennan hin beeku. Garuu already manni keessun idaa keessa galeera. Utuun mana waan sana fuudhee yoon hin deebisu ta'e koo manni sun baankiin naqee qabata mana sana idaa sanaa. Innaa tokkoffaa waaqayyoon dhaga'anii deemuu ta'uudha. Hamma naa danda'ametti immoo karaa qulqullinaa karaa sirrii hojjedheen maalifan in argadhu jedhe waan jedhu qaban. Qulqullinaan hin hojjedhaa. Karaa gabaabaa qabeenyaa argachuun barbaadu. Karaa mee maal jedhee sitti koomee waan hanna yookiin karaa jal'inaa. Karaa jal'inaa. Karaa jal'inaatiin hojjechuu argachuun barbaadu. Dafqeen dafqa koo argachuu barbaada. Maaliif waaqayyoon na gargaaru? Na gargaaru mutirra laata dirqama kun. Seegalee dadhabeen humna koo baaseen hojjedheen argadha waan sirrii yoon jedhe waan sirrii irratti wanti waaqayyoon na gargaarreef hin jiru. Seegalee kanaafiyyuu cabseen itti lixaa jechuudha. Sodaan qabdu. Mul'anni soraadha. Riskii ta'e gariidha jechuudha. Waan akkasii waan akka riskii waan akka jedhamu badaan hangalu. Inni man cabseetti sirriidha hojii koo ta'ee yaada sana. Jallina hin qabu. Waan tokko kaffee yookiin nama tokko sooressa wayii tokko roomsee horii harkaa fudhachaa jiru. Amma sooressis yoo horii naa kenne badaan barbaadu. Hojjedhee hojii sana argachuun barbaada. Dafqa kootiin of jalatti fakkeenyaaf nama 72 jette malee 100 keessaa 70 warra mana qabanii as keessaa. Parsantii 70. Kanaafiyyuu ijoollee 2 qaban ijoollee 3 qaban. Abbaan manaa jiraati manaa jirti. Abbaa manaa jiraati maal jedhu nama meeqatu na jala jira jechuudha. Nama kanaa akka an jiraachisaa waaqayyo argaa jira. Namoota kana immoo karaa hannaatiin yookiin badiidhaan yookiin karaa jal'inaatiin utuu hin ta'in karaa sirriin hojjedhee namoota kanas of jala bushaa jira. So maaliif waaqayyo na gargaara? Waaqayyo waan tokko karaa sirriirra deemaan jira yoon ta'e na gargaaruu isaa qaqqabumaa inuma na gargaaris na gargaarees argeera. Kanaaf waan sadii jechuudhaan sirraa tokko waaqayyoon amanattee waaqayyoon dhaggeeffattee adeemta. Lammaffaa hojii qulqulluu duwwaa irratti xiyyeeffatta. Hojii jal'inni wanti hamaan keessa hin jirre. Inni sadaffaa immoo jajjabina qabda jechuun sodaan qabdu. Riskii teekeriidha. So namoonni dargaggoonni keenya nu dhaggeeffataa jiranii
Kana sadanii yoo godhan milkaa'uun yaaduu dandeenya. Ani kanuma laa. Duraan dursa. Dhoksaan maammituudha kanuma. Bakka an kana tokko waaqayyoon nan dhagaa baay'ee walii galee deeman waaqayyoon. Wanta waaqayyoo keessa hin jirre keessa miila koo kaa'uun barbaadu. Ameerikaa yeroo ta'e asitti dubbanne. Natti dubbateera. Natti dhuftaanaan jedhe. Natti argisiisee kuna deebisee. Ilaalte hojii achi ilaaltee isa qabdu akka itti galateeffattuuf. Isa qabu irrattis gungumaan turreen. Garuu isa jedhamu kanas akkan dhaqee argee dhufu godhe malee wanti inni kassareen deebini. Sii galeera. Akkan naqus isayyuu dhaga'ee man naqesas. Utuun hin dhageenye eessan naquun siin jedhee. Kanaaf kisaaraan qabu. Duraan dursee waaqayyoon dhaga'u waaqayyootti walii galtee deemu. Sii galee. Lammaffaa irratti hojii qulqullinaa hojjechuu. Sadaffaa irratti ija jabuu yookiin ija jabummaa yeroo siin jedhu cabsitee lixu. Cabsitee lixu sodaatti taanaan waan tokko argattu. Arfaffaa isee argatteerraa waan waaqayyoon gammachiisu gochuudha. Waaw. Sochirraa argatturraa tola bultummaa gargaarsa irratti bobbaaftaa. See kana seen kuni gatii guddaa qabdi. Hojii hojjettu waaqayyoon gammachiisaa jira jedheen yaadan. Akka kootti maammeen wanti seen hojjechaa jirtu waaqayyotti tolaa jira jedhee yaada. Maaliira tokkoffaa waan jallinaa hojjechaa hin jiru. Fakkeenyaaf amma buddeenis keessatti tolchina. Buddeen kun tiraata bakkeedhaaf nuu salphata. Toshuuramoo? Toshuurraa buddeen bakkeedhaaf nuu salphata. Egaan toshuun maanni xaafii qulqulluu ofiin baabura dhaqee daasisa. Sii galeera. Minaan qulqulluun bitee daasisa. Beekta wanticha jechuudha. Beekaa jechuudha ofii kootii dhaabadheen daasisee fuudhee gala. Kanaaf wanti nama nyaachisaa jiru kuni namatti rakkina fidaan jiru jedhee yaada. Qulqulluudha. Qaama namaatiif ta'e jireenya namaatiif waan nagaadha sagaa turaa waan baay'ee jira miti wanti buddeenitti namoonni. Isa kanaaf yaaddaa jechuudha. So kanaafiyyuu wanta sirrii hojjechaa sababiin deemu har'ayyuun sodaadhu. Waaw. Dhugaa dubbachuuf waan baay'ee gaarii kaafte. Biddeen alaa bituutu salphataa jetti. Baay'ee rakkasa. Amma kichinii kee keessa lixee ilaaleen ba'ee guyyaa sukkuumaa oolu, mooqatti naqaa oolu, galgala montoshamaa jetti. Waan itti naqamee jiru hundumaa beekta waan qulqulluu dambanyoota keetiif laattaa jechuudha. Inni alaa dhufu waan inni qabaatu hin beektu. Amma namni reestooraantii fa'aa sodaataa jiraadhani. Arreefaati. Asitti hin qalamni. Foon illee akkamittiin binna nuyi dura bumallee gasha. Amma garuu foonii fira namoota beenu namoota sirriitti waan qulqulluu godhan jenna. Qalchisiisna isa booddee akka inni akkamamee maayitama kan hin qabaatu isaan. Akka foonichi sirrii ta'e akka sa'aatiin dhukkuba hin qabne. Isaanitu foonillee gashina waraqata qeeraatiin jechuudha. Namoota amanturraa. Ofii qalchiiftamu qalaniisii fidu. Achuma qeeraatti. Qeeraadhuma qalamee achuma hattee bittu. Garuu dirqama waraqata qeeraa qabaataa abbaa sana nama qalaa jiru beekanii nama beekuudha maatii keessaati maayitama qabu foonichi akkamameera jechuudha. Okay. Maayitama hin qabne hin gashin foonichuma irratti maayitamni xeenaa dhibaqaan jira kan. Godhanii baasu. Okay. Amma dhadhaatti maal dabalanii? Dhadhaatti muuzii fa'aa dabalu waan akkas akkasii. Muuziin maal akka dabalu dabalee? Muuziin nyaata iyyuu Muuziin nyaata. Biyya keenya amma bukkoo boqqolloo fa'aatti dabalu baadiyyaadha. So kanaaf ammatti waan hunduma isaa ofii keetii ilaaltee beektee to'attee. Biyya kootiin fidaa. Fe'amee dhufaa ofiin dhaabadhee bassaa waan hundumaa ofii keenyaa goonu. Kanaafuu nyaati mana maammee qulqulluu homaa tokko. Ammaatti galata waaqayyoo namni takkaan dhukkubsadee nu kasasee hin jiru. Xibbaqaa irraa dhufanii isin ilaalu amma mamitti isin ilaalu. Isaan baay'ee dafanii dhufu. Isinuma irra bahu moo himatanii dhufu? Katasaa bahu. Okay. Bananii firiijii bananii waan hundumaa cheekii godhanii sokkosan. Baay'ee namatti tola. Akkamittiin gara daldala baay'ee jira reestooraantii maa filatteeti mana nyaataa?
manni nyaataa kun bu'aa baay'ee qabdi beekta. Horiin jiraa keessa. Bu'aan see horii miti. Bu'aan isaa badaa horii miti. Jireenya koo wajjin mana nyaataatu walidhee jira. Amma yoo ta'u qabbanii guddaa bantee natti laattee borumayyuu yoo dingata yaada isaa qabda. Badaa wanta mana nyaataa irraa fagaadhu. Wanta xiqqimii faayidaa adda addaa xixiqqoo mana nyaataa keessaan argamti. Fakkeenyaaf amma har'a nama tokko dhufee na waamee natti boo'ee maal taateen jedheeni Phaawulos hospitaalitti haadhi manaan koo harma muratte jedhee namni doolloodhaan dhufe jedhee Phaawulos hospitaaliidhaa sitti argan. Taaksii lamaan dhufe argite ishee bira dhaqinaan jedhanii jedhee maal si gargaaru wayin jedheen. Bakka amma waan gadi baaneerra wanta ittiin galuu qabnu gatii kiraayii makiinaa hin qabnu harmi ishee mummuramee baay'ee itti qorra na qorrisiisa jetti baay'ee kaansariidha. Haadha manaa koo fi obboleettii ishee achitti dhiiseen ishee bira dhaqinaan hin dhufee jedhe. Haa ta'u qarshii taa'imee dura buddeen nyaatu jedheen buddeen nyaatee haadha manaa keetiis buddeen fuudhee galii jedhee buddeen qodaa keessan kaa'ee fi gatii kiraayii makiinaas nagganneef jechuudha. Amma gaa argitee nama kana gargaaruuf hin rakkanne. Bu'aan kee isa kana jechuudha? Akkana aanas kun tokkoffaa bu'aa. Waaw. Si'a tokko immoo fakkeenyaaf baay'inaa waan akkasiitti. Xiqqimii qaba yeroo naan jette koo bu'aa horii bu'aa faayidaa waan biraa jettee natti himtadheen eegiyan. Wanta na gammachiisu bu'aan. Bu'aan kan kee innati tokkoffaa irratti lakkaawwattu nama gargaarudha. Kanaaf iddoon kun iddoo itti nama gargaartu iddoo sirriidha. Iddoo sirriidha. Yoo nama ka'ee biiroo tokko keessa galee yoo tokko dhufee bor nan beelleedhe maaliin godhanoo biiroo keessa hin jira. Birriin kennuu tokko buddeen bituuf hin danda'u. Dhuguman siin jedha kuni anaan iddoo koo bu'aa iddoo anaa wajjin adeemudha lafti nama taa'aa jiru. Baay'ee nama dhiba garuu. Amma nagarta gaafa deemnu amma maal akka fuudhee ba'u. Ammas nama bira dhaqaa akka jirtu natti himteetta sila yeroo haasofnu namni keenya rakkatee jira waan nyaatu hin qabu waan dhuguu hin qabu. Waaqayyotti dubbatee gara biyya kanaa dhufee kanaan dura xaafii kiiloo 5 daasisee fi hin geessee amma 50 amma harkaa dhumee naanii nyaata fuudhee maal fuudheen deemaa jira jetti. Jireenyi kee kanuma jechuudha. Kanuma sa'aatii booddee kanuma gaafatti ka'ummoo fakkeenyaaf buddeen kan argachuuf rakkadhu jechuudha nama. Yoon lafa naqu har'amma lafa naquun qaba gara aannan diimtuu lafa dhamuun deema ganaa. Garuu yoon hin dhaqute immoo feestaalii 50 bitadheen keessa kakkaawwadheen karaarra immoo guyyaan itti irraa deemus jira. Namoota rakkatootaa? Karaarra namoota baay'ee jira. Yeroo makiinaa koo argaa fiiganii dhufu isaa hin deemu. Nanga waan si gammachiisu gootamtee amma jireenya. Waan nagaasii kennu waan si boqochiisu. Anaan boqonnaan koo bu'aan koo kan kana caalamuu jiru. Yaa reestooraantii tokko nyaata nyaadhee bahee ijoollee wayiitii wajjiniini. Isa namarraa hafe kana feestaaliitti hidhanii baay'ee isaatii gaafa namichi fuudhee gabbuu namoonni isaatii beeku fakkaata dhufanii itti xiqqaanii jiru. Inni tokko lama inni tokko sadii inni tokko fudhatee itti sokkanii jechuudha. Inni ammaa inni hidhee ijoollee na biraa gaafannaan namooti naannoo kanaa warra harka qaqalleeyyiin kanatti kan jiraatanii. Misaa isaanii irbaata isaaniis asii fudhatu. Jarri kun misaa siin kennu irbaata namarraa hafe siin kennu. Baay'ee garaan koon gaddee deebi'amuu jarri kun atleast waan nyaatan argataniiru. Siigalee reestooraantonni kun waan guddaa waan gaarii nu hin beekne hojjetaa yeroo jechuudha waan si dhibu. Amma namni nyaatiin yeroo namarraa deebi'u qodaa qulqulluutti nama. Ishee. Manuma kanaa jechuudha barmeelii jira qulqullaa'ee man miicamu ganama buddeen nyaati walitti qabu. Nyaati xinnoo warri qammasanii dhiisan fa'aa jiru. Reestooraantiin gara biraan immoo nyaata kana kiraayii kennu. Deebi'anii gurguruu? Warrumti kana gurguree. Waaw. Baay'inaan 90% gurguru. Dhugaamoo? Horiin already itti kaffalameera. Kiraayii qaba. Kontiraataa fudhatu waggaa ji'atti. Ji'atti koo birrii 10,000 fa'aa
kontiraata anaan namni tokko yeroo darbe birrii 5,000 ji'atti nuu kennaniiru. Ji'a ji'aan dhufanii ma fudhatu birrii 5,000 kontiraata. Garuu galgala yoo dhufteen an keenya immoo hin mijatu guyyaa. Galgala kan keenya immoo. Barmeeliitti qammastee faadhiistati yookiin nyaata aadaa sababii ta'ee fi ilaaluma fa'iifis warri ajajanii dhiisan jiru. So buddeen kana baay'isnee hunda isaa walitti barmeelitti namna. Galgala gaariidhaan oofamee gadi ba'a. Galgala. Feestaalii itti nattu akka nama tokko ta'u ga'utti moo tan gootu? Feestaalii fidatanii dhufu. Oo achirraa buddistanii laattuuf. Akaafaa tokko irraa jechuudha. So namoonni sa'aatii isaas beekuu yeroo dhaabbataa wanti dhufu jechuudha isaan. At least yaaddoo nyaataan qaban jechuudha. Nyaati mana kanaa immoo dhuguma siin jedha baay'ee nyaata bareedaadha. Inni eegamaaf yeroo irraa fuutu sooftii waan arge wajjin walumatti nattu. Isa yaadaadha ammatu dhaggeeffatoonni keenya gaa anumaa jalqabee jechuudhaan wanta godhee hin beekne. Maaliif dheengadduma argeen ija kootiin iyyuu wanti kun ta'uusaa waanuma fuudhamee gatamuu natti fakkaate. Namoonni yeroo nyaata irraa hafuu eeggannaa gochuutu irraa jechuudha. Sooftii fa'aa achirra buusuu baatamee. Maal warra eeganoo jiru? Weetarii nama yeroo kaasanii dibaarii gootee jedhu sooftii isaa gataa lafee isaa gataa buddeen qulqulluu duwwaa barbeetitti naqa. Beeku kaa weetariinis dirqama isaa miti. Akka namni nyaatu beeku. Namni kan biraatiif qophaa'ee akka inni jiru beeku. Amma iddoo gara biraadhaa saree fa'iif kiraayii kennama. Saroota fa'iif waan adda addaatiif. Warri kiraayii fuudhu sarootaaf kennu. Warri sarootaaf kennu jiru warri harka tokko immoo birrii tokkoon gurguranis jiru. Fuudhanii nama biraatti. Fuutee gurshaa tokko dhugaa moo? Waaw. Maammi baay'ee hojii guddaa hojjetamaa jechuudha reestooraantii keessatti. Nyaachisna akkamitti nyaamasi gadi gaga warri galgala dhufanii fudhatan. Maaliif cororsaa kanaa faanii kana dhadhaadhaa maali galgala gadi baasnaa barmeeliidhaan jiru. Dhuguma gadi jettee yoo hojii namatti toludha baay'ee. Yoo teessee ilaaltee baay'ee bu'aansaa ani immoo naannaa Xiqur Ambassaati manni koo qunnamteere. Xiqur Ambassaa kana immoo nama keenyatu baay'inaan. Sitti argochiisi beeku. Waaw. Beelofnaanii na nyaachifnee dheebonnaan nan obaafnee daaraanatti nu uwwifnee dhukkubsannaan nan gaafannee jedha warra bita isaa jiraniini. Warra mirga isaa jiraniin immoo beelofnaan na nyaachiftanii dheebonnaan na obaaftanii daaraanatti uwwiftanii dhukkubsannaan na gaafattanii. So ankee jireenya keessa kana godhaa ooltaa jechuudha guyyaa guutuu. Kiristoosii nyaachisaa oolta jechuudha. Baay'ee gammadduudha. Isaan xixinnayootaaf kan gootanii anaaf gootanidha. Namaaf miti amma wanti godhaa jirtu. Kiristoosiif. Kiristoos beela'ee dhufee, Kiristoos dheebotee dhufee, Kiristoos daaree dhufee, Kiristoos dhukkubsatee dhufee, Kiristoos hidhamee dhufee jechuudha. Anaa gootanidha. Isaan xixinnayoota kana warri gootan anaa gootani. Warri suni maal haa ta'u beelofteen dhufnee sin agarree jennaan no namoota xixinnayoonni gara keessan dhufanii isaan ana turanidha. Innaa dhugaa dubbachuuf hojii nama nyaachisuu nama obaasuu baay'ee namatti tola. Amma reestooraantii kana babal'iftamoo hojii biraa nuuf tare jechuun Ameerikaatu hin taane asuma biyya keessatti. Asuma keessatti. Ameerikaa ijoollee baay'ee jaalladhu nama baay'ee jaalladhu jira dubbisuu mallaqa gaafa naqa waggaatti isa yoo waggaa sadii booddee. Waggaa sadii. Sammuu kee keessaa qullaa qabu. Diisiin naqeen kaa diisiitti yaadannoo gadhee ta'e. Miidhama nama miidhame kanaa keessaa fixee. Waggaa sadii si fudhataa? Waggaa sadii. Aayida fi of keessaa baasisaa. Minisootaa fa'aa samarii yoo dhufte biyya bareedduudha. Bashannanaaf kottu yaa. Asitti hojii biraa yaaddamoo kanuma. Hojii biraa irra bobbaatee jirta amma. Kana malee. Ti yaada jirta. Garuu kanatti yaaddamu. Kanaan ala yoo ta'e malee yoomiyyuu mana nyaataa. Bu'aa isaa yoo teessee ilaalte dhugaadha.
bu'aan isaa baay'ee birriitti yoo deebiste bu'aa miti. Dadhabbiis baay'ee qaba jechuun egaa Dadhabbiin situn hojjetaa hojjechiiftaaf malee. Maanis nan hojjedha baay'een hojjedha. Okay. Hankoos tun hin dadhabiyyuu hin galayyuu natti hin tolu. Garuu hojii kana caalu immoo kan birrii argisiisu baay'ee jira. Inni sun immoo isa kana dhufee naa deeggaradhe sababii yaaduu fi gara fuulduraatti. Waan horii fiduu ka biraa yaaddaa garuu kun paashinii kee waan ta'eef hojiitti ittiin waan keessa keeru iddoodhaan gahattu waan sii ta'eef isa kana namatti fuftaa jechuudha. Isa kanatti ittiin foofaa jira isaayyuu gara Xiqur Ambassaa gara Phaawulos hospitaalaatti siqadhee itti Okay. kaayyoo qaba. Naannaa sanatti maal akkana hojjedhu egaa naman guddadha nan bal'adhatte yaadda. Of course. Kanaaf baay'ee sagantaa guddaa qaba. Baay'ee namatti tola. Sammoo saganticha ammasitti mina jalaa fuudhee. Lakki kee wadhu saganticha. Mana nyaataa yoomiyyuu dhiisu garuu hojii gara biraatti nan dabarsa. Okay. Dhumarratti wanta ta'etu jira. Wanti jedhu jabaadhaa hojiin kamiyyuu hojii salphaan hin jiru. Salphaadha horii nama argachiisa. Salphaadha kun hojiitti hin ulfaatu wanti jedhamu hin jiru. Warra Ameerikaa gaa sababii tokkitti hojjetaa man qabnee kolchaalle malee isaanis hin dadhabuu nus hin dadhabnaa. Garuu gaa xinnoo ishee nu dadhabnee illee dhannee doobee dhannaa sargii dhannaa mana daadaa dhannaa mana eessuma dhannaa. Isaan immoo dadhabanii kana kanatti hin jiru akka barbaaddetti maatii kee fira kee wajjin waliin hin argitu jechuudha malee baay'ee dadhabbiin keenya waliin caalu gaa dadhabbiin waa'ee namaa hojjetaati. Kanaafiyyuu hojiin kamiyyuu salphaa miti. Hojiin kam immoo maalni akkamittiin asitti malaga namaa mijatee har'a jedhee har'a yookiin waggaa tokkotti waggaa lamatti mini. Hojiin kun akkasitiin sirratee toora garuu waggaa lama sadii na fixee. Kanaafiyyuu hin sodaatinaa waaqayyo nama gargaaraa amma waaqayyoon dhaggeeffatanii deemanitti hojiin kam immoo kisaaraa keessa nama hin gatu. Kaayyoo qabaachuudha murannoo qabaachuudha jabina waaqayyo wajjin qabaachuudha kana jechuu barbaada. Ulfaadhu waa'ee yeroo nu duukaa qabaattee fi namni yoo mana nyaataa kee dhufuu barbaade eessamma adreesiin kun? Iddoon kun Lidataa beekamaadha. Bataskaana Lidataati kun firdi beetii isa guddaa keedha. Awaash Hintsaa darbii shanaffaa irra jechuudha. Okay. Kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya buleettii keenya maammee irraa waan guddaa barattan jedheetan yaada. Mana nyaataa kakuu maammee yoo dhuftan immoo nyaatota aadaatii fi nyaatota biyyattii keessa jiran hundumaatiin bohaartanii galuu dandeessu. Kanaafiyyuu yeroo diiyaasporaanis yeroo biyya kana dhuftanii kakuu maammee eessa jedhaa gaafadhaati kottaa isiniin jenna. Teessoo isheen amma isinitti himteetti. Warri biyya kana keessa jirtanis warri immoo akkasuma aanaa garaagaraarraa dhuftanis kakuu maammee utuu ittiin goriin hin darbina. As goraatii cuukkoo nyaadhaa, ancootee nyaadhaa, affaanii nyaadhaa, cororsaa nyaadhaa isiniin jenna. Egaa nyaatota baay'eetu jira maqaa isaanii dhahuu kana hin dandeenye. Kanaafiyyuu itti goraa jabaadhuudhaani nagaa gaafadhaani turtii gaarii nu duukaa qabaattaniif ulfaadhaa isiniin jenna. Torbanarraa immoo keessummaa addaa isinii qabannee dhiyaanna yeroo gaarii.